Allah kanuma dubbi wanti biraan forjidi safara keessa guuree balbala mana barumsaatiin namni hin baane tokko dhugaan isiniin jedha jechuun amma namni hoogganaa biyyaa ta'uu qabu digirii guurrachuutu irra jira ilaalcha jedhamu tokko hin qabu namni digirii tokkitti hin qabne biyya bulchuu hin danda'a ta'eera biyya eessaattiyyuu garuu namichi kun hamma PhD'tti fudhadheera jedheetu biyya guutuu gowwoomsee biyya guutuu ulee balbala mana barumsaatiin hin baane Abiyyi isinitti nima yoo manni barumsaa yoo kana ta'e yoo manni barumsaa ulaansaa as ta'e karri isaa yoo adda kana ta'e Abiyyi mana barumsaa fuulduraan dabarra guyyaa tokko mana barumsaa fuulduraan dabarra kan mana barumsaa dhixee baratu kana propagandaan seenaa dhugaan isinitti maara yeroo isaa waan ta'eef hin dubbadha malee waan gatii qabudha jedhee miti maaliif namni barumsatu jechuun digiriituu qabaatiin biyya bulchuu hin danda'a namni gorsa waan jedhamutu jira waan ta'eef waajjira mootummaa keessa gorsitootatu baay'ee gorsitootaanitu utubama namni mootummaa geggeessu tokko malee waan hundumaa beekuu hin danda'u amma yoo dhaxxan asiin hin barteenii gorsaa meeqatu jira lakkooftanii yuun fixan biyya namaa hundumaa akkasuma kuni gorsaas hin barbaadu gorsaas hin jaallatu maaliif nama isa caalu tokko illee ija isaatiin arguun barbaadu dhaqaati ilaa wikipiidiyaa guugilii godhaati ilaala Abiyyi secondary schooliin baran dhugaan isinitti hima bar kan inni barreeffatan isinitti hima kan hin jedhu miti wikipiidiyaa isatu barreeffate akka inni barreeffate beeka wikipiidiyaa sanarraa secondary schoolii lafitti Abiyyi barate hin jiru mana barumsaa sadarkaa lammaffaa hin nanne Abiyyi tokko digirii tokko immoo eessaan baradhe jedhee maayikiroolinkiidhaanii IT'dhaaniin baradhe waggaa 4 barsiisa maayikiroolinki yeroo sana kariikulamii Itoophiyaa waggaa 4 si barsiisee digirii sii kenna waan ta'eef waggaa 4 inni himu sana keessa waggaan 2 isa inni baadimmeen ture jedhu hojii walirra oola wikipiidiyaa irra jira oduu miti amma yoo guugilii goota wikipiidiyaa irraa Abiyyi Ahmedettan achirraa argitu waggaan 2 achirra oola waraanan dhaqee egaa jechuun achi reediyoo sagalee dhageessaa ture waan ta'eef isa waa akkataas namni jiru achi darbee immoo maastarsii lama qabaa maastarsii tokko kan dhiyaadee kaadiree isaa ittiin barsiifatu namumti warri gwaaddanyoota isaatii tokko kolleejii isaan banan tokko 6 kiiloo jira instituutii wayii tokko jaratu yuunivarsiitii biyya Ingilizii kana wajjiniin ta'anii birrii yuunivarsiitiidhaaf asii kaffalaniitu distaansiidhaan kaadiree dhiyaadee barsiisu kaadiroonni dhiyaadee ilaalcha keenya dura deemaniitu namaaf birrii kaffalanii assaayimentii hojjisiifatanii as erguu arramameesii gireediin kennamaafi sanumaaniitu digirii fudhata hundi isaaniiyyuu sanas hin baranne gurbaan hin beekunni isas hin agarreen kan biraa immoo ammas liidarshiippiidhaan immoo maastarsii fudhadhee lammataa kakkomu maqaa isaan na'u kolleejiin sun kan gwaaddanyaa isaati nami beekuu danda'a abaluu isaa maal gochuun maqaa isaadha kolleejiin ni jedhu sun kan gwaaddanyaa Abiyyi isatu kompiitarraa piriintii godhee kenne PhD kuma soddoma naa kaffallaan inni riisarchii hojjedhee fi kennee fi namni jedhu laaf Finfinnee keessa jira Abiyyi maaliifan kana isinitti hima kanatu waan guddaadhaa jedhee miti namatu yeroo hundumaa gaafa dubbatu maal jedha namni barate akkamitti garaan jabaata maaliifitu rakkina akka mana ga'u hojjeta waan biyyi kun keessa jirtu akkamittiin akka kana wal dhaalaa namni baratee jiru tokko jedha deebiinsa gurbaan mana barumsaa balbala isaa iyyuu hin dabarre eessaa fuudheree matsaafa barreesseera jedhamanii ammanni makalaakiyaattitu amaarinyaa barsiisu ijoollee wattaadara amaarinyaa barreessuudhaaf dubbisuu qofa waan tabii barate makalaakiyaa keessatti nama akkasiitu hayyoota nurkatti jiru maal jechuudhaaf hin isiniin jedhe kan harkaanuu qabu sirna nafxanyaa duudaa kan Oromoo tasa ijaan arguu hin jaallannetu harkaanuu qaba isinii galee tasa kan Oromoo ijaan arguu hin jaallannetu harkaanuu qabaa jechuudha dhuunfaadhaan hayyoota Oromoo hoggantoota Oromoo dhuunfaadhaan kan jibbu jechuudha eenyummaa isaaniitiif kabaja kan qabne
uummata isa guddiseef kabaja kan hin qabne tokko kabaja kan hin qabne jechuudha. Wanti kun hundumtuu maaliif beekuun kan nu barbaachisu? Waan hundumaa kana beekuun kan nu barbaachisu maaliif? Eenyu diinni keenya mataarraa eenyudha isa jedhuun isinitti himaa. Namicha nafxanya kan balbala mana barumsaatiin hin baanetu guddaa of fakkeessee har'aa Oromoon hin cabsaadha. Oromoon Abiyyiin qarxanii hin cabsa. Qarxanii cabsa. Cabsuun isaa waan hafu. Nam-tokkee akka saatii kana kan hundeen jalaa raafame amma caasaa isaa yoo ilaaltan Oromiyaa keessa tokko hin jiru. Kan hundeen jalaa raafame miti wayyaanee yuula akka kanatti hin qabee furuuf. Hin cabsinaa.